Obbo Taayyee Danda'an humnoota mootummaa lolan deeggaruu fi meeshaa waraanaa seeraan ala qabanii argamuun yakkaan himataman. Aangoon olaanaa mootummaa kan turan Obbo Taayyeen erga hidhamanii ji'a 4 fi walakkaa booda guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuun isaanii gabaafameera. Miidiyaan biyya keessaa Faanaan akka gabaasetti Obbo Taayyeen wabiin akka gadhiifaman har'a dhaddacha irratti gaafataniiru. Ammayyuu taanaa dabalee nutti hima. Hidhamuu isaanii dura irra deddeebiin mootummaa keessa jiran qeeqaa erga turan booda kan hidhaa seenan Obbo Taayyeen maaliin akka himataman har'a barameera. Namni siyaasaa kana dura irra deddeebiin hidhamaa fi himatamaa turan baatii muddee keessa erga hidhaman booda mana murtii dhiyaachuu dhabuu isaanii maatiin isaanii komataa turanii. Guyyaa irraa Obbo Taayyeen mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti dhiyaatan. Manni murtii kun yakkoota heeraa fi sirna heera biyyatti raawwatan kan ilaaludha. Dhimmoonni ijoo itti himatamanis seera yakkaa Itoophiyaa bara 1996 cabsuuni. Gabaasii miidiyaa biyya keessaa akka agarsiisutti Obbo Taayyeen yeroo ministeera deetaa ministeera nagaa turan miidiyaa hawaasummaa isaan irratti ololaa fi ergaa humnoota farreen nageenyaa deeggaruu katabaa turan jechuun himatamaniiru. Akkasumas mana jireenyaa isaanii keessatti eeyyama malee qawween kilaashinkoovii argamuu fi kanaanis himati irratti banameera. Baatee fuuldura poolisiin yeroo mana isaanii sakatteetti meeshaa waraanaa dabalatee kaan to'achuu ibsee ture. Himannaa kanarratti deebiin Obbo Taayyeen dhaddacha irratti dubbatan yoo jiraate ammatti hin baramne. Haa ta'u malee Obbo Taayyee fi abukaatonni isaanii Obbo Taayyeen wabiin ba'anii dhimma isaanii ala ta'anii akka hordofan gaafataniiru. Akka gabaafametti taanaan daa'ima isaanii dhiisanii waan hidhamaniif heera keessatti mirga daa'imman eerame ibsuun akka wabiin hiikaman gaafataniiru. Obbo Taayyeen qorannoon isaan irratti eegalee kana dura xumuramuu fi himannaan harkifatu akkasumas yeroo qabaman isaanii fi maatii isaan irratti sarbamii mirga raawwatu dhaddacha irratti komatu isaanii FBC'n gabaaseera. Dhimma wabii gaafatan irratti deebii kennuuf manni murtii torban har'aatti beellame. Obbo Taayyee dabalatee namoonni siyaasaa 5 labsii yeroo muddamaa rakkoo naannoo Amaaraa keessatti uumame hordofee baheen hidhamuu isaanii kana dura gareen mirga namummaa ibsee ture. Baatii tokko dura Obbo Kiristaan Taaddalaa Feeyii irratti himanni shororkeessummaa banamuun ni yaadatama. Odeessa keenya dhumaan gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo waggoota dheeraa dura gammoojjii Somaalee keessatti dhuman keessaa tokkodha. Akka kanneen isa beekan jedhanitti umrii isaa dargaggummaa 32 yookaan 33tti du'e. Haa ta'u malee umrii gabaabduu kanatti waan guddoo dalage jechuun ibsu. Keessumaa bara bulchiinsa dargii sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti shoora guddaa gumaachuu kaasee hanga qabsoo hidhannootti nama fulla'edha. Dhaloonni isaa magaalaa Gimbii yoo ta'u guddinni isaa garuu Finfinneedha. Maatiin isaa kan baratanii fi siyaasa keessa hirmaatan akka ta'anis kanneen beekan ni ibsu. Inumaa yeroo yuunivarsiitii Finfinnee turetti bakka inni jiru bulchaan duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawwiin hin dubbatu jedhu kanneen waa'ee isaa himan. Namni kun Abboomaa Mitikkuu jedhama. Kanneen isa beekan keessaa tokko Obbo Dheeressaa Qixxeedha. Isaan sochii ABO keessa yeroo dheeraa hirmaataa turaniiru. Guyyaa gootota torban darbee deeggartoota ABO biratti kabajame sababeeffachuun hiikaa fiixasaan gumaacha abboomaa Obbo Dheeressaatiin gaafateera. Maatii sabboonaaf qabsaa'aa keessaa dhalata. Qabeenyas yeroo sanatti waan qabaniif iskuula gaggaarii Ameerikan iskuulii fa'aa barsiisanii dhumarratti iliit iskuul warra jedhaman akka Safarii Mokonnoonitti 9 amma 12 barate amma yuunivarsiitii galutti abboomaan baay'isaan saakkaadhaa fi tattaafataa active revolutionary language yeroo sanaatti nama turedha. Abboomaan nama walitti qabaa waa ijaaruu jaallataa waa hojjechuu jaallataa nama wajjin walii galuu yaada dhiphaa miti bal'aadha yaadisaa. Xiyyaafannaan isaa qabsoo Oromoo ijoollee Oromoo jajjabeessuu qabsoon Oromoo kun daarekshinii inni itti adeemu irratti hojjechuu irratti nama xiyyaafataa turedha. Haa ta'u malee achi keessatti ijoollee Amaaraa Tigree hunduma biratti poopularii ta'ee sagalee guddaadhaan filamee dhuunfaa sana sekireetarii ta'e yookiin barreessaa sekireetarii jiraal sekireetarii ta'ee filamee utuu kanaan jirruutu warraaqsi dho'ee dargii gara aangootti dhufuu piroosesii sana keessa seenee. Tammatoonni sekireetarii barattootaa ta'ee jiru yookaan qabsoonni dho'ee dargiin aangoo qabate Haayile Sillaaseen kufee sana booda qabsoonni hidhannoo itti fufee sana keessatti ga'eensaa maalidha akkamittiin gara sanatti ce'uu danda'e? Utuu isa keessa jirru 74 yoo revolushiniin ta'u immoo yaadichi babal'atee
warri ala jiran akka Baarotumsaa fa'aa kontaaktii goonaa isaanis nuquunnamuu akka Yohaannis Lataa fa'aa yookiin Leencoo fa'aa. Qindeessa sana keessatti Magarsaa fa'aa tattaaffii guddaa godhuun sanarraan kan ka'e gara qabsoon hidhannootti akka deemu haalli tolfamaa ture. Yeroo sanaa jalqabee caasaa OLP keessaa seene jechaa 76 gaafatti addeebi'anii isa yeroo turaatii fi ABO'n Finfinneetti walga'ii godhatee filmaatas tolchee caasaa tolchee 76 Oogustii keessaa isa keessatti argamee isa duraatiif koree gidduu keessatti filama. Koree giddu galeessaa ABO keessatti. ABO keessatti ani fi Daawud Ibsaa yuunivarsiitii irraa withdraw goonee baanee gaafa taphatanii bantiidhu karaarra irra naqamtee hojjenna inni. Finfinnee keessatti xiqqoo rakkinni adda addaa nu mudatee ekspoozii taane Bancaalaa nu dursee dhaqee naqamte jira. 3 taanee turteeroo ammaan dhufee nutti dabalama. Qabsoonumaaf baatanii gaasin. Qabsoonumaaf nama jaaruuf gara sanadhaan dhufee nutti dabalamee hanga dhidheessaa qotiisarree jalqabamaa itti tolchanii wayii hojjetan jedhamee achi keessa ta'a. Garuu hojii siyaasaa hojjeta. 78 kanatti already caakkaa seenanii Magarsaa Baaroo Damisee Boo'ee fa'aan hundinuu warra Shiniggaatti dhume sana keessaa booddeessifanii. Dhiyama sana bakkatee dafee karaa bahaatiin waraanatti dabalamee hojii jajjabaa hojjetaa jiru jeequmsi wal jalaa duubaanii seenaa ABO sana yoo qorattee ta'in beektaa isa jalqabaa Baaroon du'aa kan rakkoon achi keessatti dhalate rakkoon adda addaa booddee guduunfanii walitti immoo ijaaranii tattaaffii Magarsaan fa'aan Damiseen fa'aan kun godhanii Abboomaan fa'aan deebi'ee waraanichi ijaarameetu jiru. Warri ala karaa Kartum jiran karaa Kartumis banameera. Leencoo fa'aan Diimaan fa'aan Abdii fa'aa kun Moqaadishoo dhaqanii Moqaadishootti akka liidarshiippii yookiin hoogganni ABO Moqaadishoo dhaquu yoo ergaatti erganii karaa Ogaadeen keessattuu ba'anii Shiniggaa bakka jedhamutti Abboomaa dabalatee namni 10 bakka tokkotti dhuman. Seenaan isaa achitti xumuramee waan hedduu jira. Abboomaan baay'ee nama Laggasee Seenaawii fa'aa jala haasa'uu hin dandeenyedha. Laggasee waan jedhu Mallas Seenaawii akka waaqaatti ilaalamee waggaa 27 biyya kana hoogganaa ture kun 25 durallee dubbachuu hin danda'an turanii. Tokkoffaa laanguweej komaandiinsaa faasineetiingiidha Ingilizanyaa maaliif Ameerikan Skuula Gaggaariitti baratee nama akkasii ture.